Akkam jirtu nagaha fayyaa baga naga jiraatanii warri soomana soomaarrattan soomanni keessan soomana nagaha kan barakaa kan dadhabbiin qabne rabbi isin haa taasisu warri hojii mana madaamis daladdanii rabbiin dalagaatis isinii haa laaffisu isiniin jecha baga jiraatanii eeggam fayyaan keessan naga qabdu ani nagaadha. Hardhasii waan tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Kadhadha qabadhee isinii dhiyaadhe baacoodha. Baacoo takka. Baacoon sunis isiniif hima. Warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatanii chaanaaliin kiyya Shaasheetuu jedhama. Like, share, comment godhaatii viidiyoo keenya daawwadhaa. Hiriyoota keessaniif facaasaa isiniin jedha. Baacoon hadhaa mata dureen isaa barsiisaa tokkotu barattoota barsiisa. Barattoota oduu barsiisu barsiisaa ogummaa fakkii kaasuuti. Fakkii kaasaa jechaadha. Fakkii kaasaa fakkii kana yoo kaasu barattootaani re'ee ciistu kaasaadha. Blackboardii gabatee irratti re'ee ciistu kaasee re'ee akkana kana kaasaa jedheen re'ee ciistee jirtu. Barattoonni fakkii kana kaasutti ta'an hundi isaanii irra deemee ilaala tokko tokkoon barattoota keessa deemee ilaala barsiisaan keessa socho'ee ilaala barattoonni tuni eentu sirriitti kaasaa jira akka jedhu tokko tokkoon hundi isaa dabaree eeggatee barsiisaa kanatti fidata jechuudha. Waan kaase kana warroonni tokko tokko baballeessanii kaasanii warroonni tokko tokko akkuma ogummaa namni wal taruun jechaadha. Osuma akkanatti jiru barsiisaan mucaa tokko sirriitti kaasee bareechiseeraan kaasee re'ee ciistu sirriitti kaasee harka dhaafii jedhe harka walitti reebde ijoolleen mucaa saniif jecha hamilee ta'uudhaaf. Egas mucaan tokko dhaqee itti fidate barsiisatti dabareedhaan yoo itti fidatu re'ee dhaabattu kaase. Ani re'ee dhaabbattu re'ee ciistu kaasiin jedhe ati akkamitti re'ee dhaabbatte kana kaastee fiddaa jennaan barsiisaa jedheen. Re'ee ciistuma kaase ishee duratti re'ee mucaan re'ee dha'e seeraan kaasetti harka walitti jettaniif itti dammaqxee lafaa kaate malee re'ee ciistu kaaseen ture jedhama. Baacoo kanarraa maal akka barattan maal akka hubattan koomentii godhaa. Akkasii dabalee irraa baati. Baacoo jechuun wantoota jireenya hawaasaa keessatti nama bashannansiisan nama kolfisiisan jechuudha. Baacoon maali jedha baacoon biraa barsiisatu ammas bakka barsiisaa kanarraan fagaannu barsiisatu barattoota isaa amala addaa barsiise. Amala addaa isin jedhu amala isaa sanii barattoota fudhachiisuudhaaf namni hunduu uumatti amala adda addaa qabaa miti ta'e. Amala isaa kanaani maal jedhee inni haxxifata yeroo hundaa yoo an haxxifadhu harka walitti naa reebaa jedha barattoota yeroo hundaa haxxishoon yoo haxxishoodhee haxxifadhu harka sirriitti waliin naa reebaa amala jechaadha. Yoo qufa illee harka walitti naa reebaa yoo haxxifadhes harka walitti naa reebaa jedhee amala kana barsiise jecha. Hatta ijoollee waan kana gooniin adaba jechaadha. Kanaafuu wanta kamiyyuu osoo barsiisullee haxxifatee harka isaa walitti reebuun amala jecha barattootaaf. Inni ammoo waan kana itti xiyyeeffatee bakka akka ijoollee harka isaa reebdu barsiisee ijoolleen guyyuu yogguu inni haxxifatu yogguu inni qufu harkuma dhaaniif. Osoma kanaan jiru maaltu ta'ee gaaf tokko kubbaa taphatanii kubbaa osoo taphatanii kubbaan tuniini fiiddee boolloo keessa tarte boolloo keessa galseente.
gudgaadii lafa qotameeru keessa gadi galte kubbaa miilaati. Barsiisaan kunini anatu bu'ee fuudhaa boolla kana keessa natu seenee fuudhaa funyoo haada funyoo natti hidhayyatti funyoo na hidhaati keessa natu bu'ee fuudhaa jedheera barsiisaan. Funyoo tanaa barattoonni tolchitee barsiisaa kanatti gootecha barsiisaa kan akka kubbaa fuudhu jecha inni funatu fudhadhee waan dideef itti dhiiste jecha barattoonni. Egaa ishii funyoo kana seeraan itti dhaawatanii dhasaatti barsiisaan gadhiisan jecha gara boolla keessa gadi seene. Boolla keessa gadi seenee kubbaa bira gahee kubbaa fuudhee yogguuni deebi'u egaa dhakkaa ga'e jecha ol baasanii haa ta'u ijoollee ol harkisti isatti dhamira waan ta'eef yogguu inni dhakkaa gahu maaltu ta'a barsiisaa hattishoon dhuftee na hattifatee jennaani ijoolleen gadhiistee haada harka walitti dheelte maaliifi amala inni barsiifate waan ta'eef. Egasii barsiisichi boolla keessa gad deebi'ee caccabee kanaaf kanarraa maal barannaa wanta isinitti fakkaate yaada koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Yeroo itti aanu baacoo yookiin waan biraa qabadhee isin dhiyaadha. Hangasittuu nagahaa fi fayyaadhaan nu jiraadha. YouTube keenna warri subscribe gootan warri like gootan warri daawwataa jirtan guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jaalanna. Ilmaan Oromoo wal jajjabeessaa wanta gorsas ta'u yaadas wanta sirreeffachuu qabnu koomentii irratti nu kaayaa nu gargaara waan ta'eef. Kana yeroo biraa waan biraa qabadhee isin dhiyaadha. Warri chaanaalii kana afaaraa taatan chaanaalii Shaasheetuub jedha. Goottaatii subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Warroonni garii adda addaallee qabdan garii irratti share nu godhaati. Nu jajjabeessaa nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Hanga yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa nu jiraadhaa. Irra deebineetiin wanni si yaadachiisuu qabnu YouTubein kunini seera baay'ee qaba. Seerri isaa baay'ee ulfaataadha. Seera kana keessa darbaniyyuu sadarkaa biraa argamuun baay'ee nama dadhabsiisa. Kanaaf eega jalqabnee itti humna jennee sooma keessallee sooma kanallee soomaatumaan waan keeris asirratti facaafataa gorsa barumsa waan garaagaraa isin biraan gahuudhaaf qophiidha. Nagaa keessa nu jiraadhaa. Nagaan nu bulaa.